Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaar mono wada nuuf birmat daati haalli dha keessa kan fakkaata dhiirada hooti naqani kuno jireenya kenna kana namni kenna akka nama mi beelada tun bineensa tun walaalan jirani hojja guyyaa sadii afuriiti kuno nyaata midhaan bishaan jennan jirru kuno akkatti rakkataa jira aslaala haalli jireenya akka kanaati bakka jirtanitti sagalee nuu tayaa nuuf birmadhaa rakkoon haalli jireenya hidhaa Saudi Arabiyaa jiddaan shumeessi iddoo jedhamu kunoo kana fakkaata nyaataa dhugii waan jedhamu tokko hin jiru akka gartan kana dhiiraa watti naqanii haalli jireenyaa rakkoodha hedduu nama ulfaata namni tokko mirga ofii gaafatuu hin danda'u waan tokko gaafatu waan jedhamu tokko hin jiru akka fedhan nama godhan bakka jirtanitti nuuf jabaadha nuuf birmadha sagalee nuu ta'a nuu iyya as keessa akka baan saffaaran immoo yoo ka dandamaa ta'e ta'u akkasitti dhufee bishaanumallee taatu osoo nuu ta'e nuu kennisiisee akka ta'u ummanni kun bishaanumallee ka mallaqa qabuufu mallaqa isaatti nu argataa hin jiru ka mallaqa hin qabne immoo akkasumatti ofirraa du'aa jira ka mallaqa qabullee argataa hin jiru namu wal qixxaa'e kanaaf sagalee nuu ta'a kunoo dhiiraa dhalaa akka wal keessa ciisan laala haala akka kanaati jawwaala kallatti viidiyoo waraabuun ni dhoggama nama harkatti argan jechuu jawwaala waraabu argan jawwaala harkaa fuudhanii caccabsan isanii hidhan bakka geessan hin beekne rakkoo akkanaati irra jira kunoo akka itti waraqaa uffatan laala jireenya isii as keessa akka kana ka afatan waraqaa ka uffatan waraqaa waan akka kanaatti nutti jabaadhaa sagalee nuu ta'a nuu iyyaa bakka jirtanitti akka nuuf birmattan kunoo dhiiraa akka tolee keessatti cinqamaa jirraa namni hisaaba hirreen isaa hin beekamuu hin dandeenye tokko akkasitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isin jedha